uummanni maallaqa namaatiin jiraachuu bareera dhiiga namaatiin jiraachuu bareera jechuudha. Jarri isin suuraa isaanii asirratti argaa jirtan kuni gurbichi maqaan isaa Fayyisaa Addunyaa jedhama. Dubartittii maqaan ishee na bira hin geenye. Isheen deeggartuu isaati jechuudha. Deeggartuu isaati riyaala Saa'udi Arabiyaa 3,550 wal gargaaranii fuudhanii sirraa hin fuune nu bira hin geenye maallaqi jedhanii utuu nagaheen jiru baafameera ga'eera birriin keessan jedhamee otoo jiru nu bira hin geenye jedhanii ilaala dhaggeeffadha. Dafqi nama waa tokko isiniin godhu dhumni isaa maal dhabeettu dafqi nama mataadhaan dacheen isin seensisa boolla seentu mataadhaan boodarra jechuudha. Utuma deemtanii utuma maallaqaan miskiina nyaatanii dhumarra harka nama jabaa tokkorraan isin ga'a jechuudha. Harka nama jabaa tokkorratti isin kuffisa dhumarra jechuudha. Amma garatti baatan hin qabdani. Maallaqa mucaa yookaan deebisuu filannoon kan keessani yookaan maallaqa mucaa deebisuudha yookaan immoo lakkoofsa keessan fuudhanii arabticha sana wajjin walii galanii lakkoofsa keessan fuudhanii poolisii Dubaayitti kennuudha jechuudha. Kana achitti maallaqa ijoollee deebisuudha daftanii. Kana achitti immoo ofii keessaniitii harka eenyu irratti akka kuftan hin beektan dhumarratti erga kuftanii booda of argitu jechuudha. Kana achitti maallaqa ijoollee dafaa deebisaafi. Kun jaarsummaa utuu hin taane akeekkachiisa dhumaati. Jaarsummaa miti kun. Adaraa deebisaa maallaqa ijoollee maa fudhattanii maa nyaattanii miti inni ammaa kun. Sadarkaa dhumaarra geessanii jirtu jechuudha. Kufaatii keessantu dhiyaatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu mucucaattanii jirtu hamma kuftanitti of eegaa jirtu taanaan isinii dhumateera. Gaafa kuftan namni achi ol isin kaasu hin jiru. Eenyuun kaaddu araba wajjin dhufanii gashanii manni baankii dhufee baafatee jira jedhee waraqaa kennameefii jira. Araba sobdu eenyuun sobdu nama keenya goyyomsuu dandeessu araboota sobdu ijoolleen araba wajjin geessanii dhaqaniitti kennan. Arabtichuma sanadha kan isin qabsiisu waan akkas hojjechaa jira jedhee kan isin qabsiisu arabtichuma sanadha. Nama biraas nitti fakkaate. Mucaan kun garuu akkas jettee arabticha isheetti hin dubbanne ammallee taanaan araboota bira jirtutti hin dubbanne gaaf isheen itti dubbattee jettu isinii dhumatee jira jechuudha. Shamarran keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf of eeggannoo godha. Hattoota irraa of eeggannoo godha. Nama qarshii irraa ergattan nama amanamaa ta'uu qaba. Dhugaa siniin dadha jechuudha. Maaliif namni itti fakkeessee awalaan akkasin erga jedhee itti fakkeessee qarshii keessirraa fuudhee si nyaatee si ganuu danda'a. Kanaaf nama amanamaa keessattuu namoota miidiyaa gurguddaa fayyadaman namoota beekamoo ta'an nama qarshii erguudhaan gara alaattis ta'ee gara baankiis ta'ee namoota akkasitti erguu fi beekamaa ta'e malee qarshii keessanii hin ergina. Yoo barbaadan baankirraa ergadhaa. Karaa awwaalatni ergina jettanii nama taane irratti ergitanii qarshii keessan nyaatamuu hin barbaadina. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo hundi keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenya waaqayyoon baay'atu jecha akka warroonni chaanaala kanaaf maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii koo ta'aa jecha sinin jedha. Akkasuma immoo warroonni gaafii qabdanis gaafachuu dandeessanii waan barbaadan gaafachuu dandeessanii qophiidha deebii keessanii fi gaharra maal qabatee dhufte siifaniin jechuun keessanii yeroo akkuma obboleettiin keenya tokko haasofte irratti namoota qarshii karaa hin taane irratti inni ergina karaa daldalaatiin jedhanii raatanii karaa gabaa gurraattiin ergitan jedhanii ijoollee akkasitti nyaachamaa jiran hattoonni baay'atteerti. Hattoota kanarraa immoo of eeguu qabdan. Dhugaa siniin jedha jechuudha. Dubaay keessatti kun akkuma argitan kana mucaan kun ijoollee qarshii hanga inni nyaate argitanii jirtanii siniif maxxanse jechuudha. Qarshii kana hundarraa nyaatee raawwateeti bilookii godhanii nu bira hin geenye jedhuuni takka bilookii godhu takka immoo nu bira hin geenye qarshumti keetu jedhanii jidduu kanatti sudoo wanti hundi jechuun waraqaan itti ergame sun hunduyyuu jiru waakkatanii qarshii isa irraa nyaatanii jechuudha. Inna hattoonni baay'atteerti. Hattoonni garaagaraa kara hundumaanuu baay'atteerti. Shamarran illee nama nyaatti. Dhiirri illee nama nyaata. Ijoollee ani maal akka ta'e beeku dafqi nama homaa namaan godhu bare. Homaa siin godhu gubaa sitti ta'a malee kan kee fudhatee deema malee homaa erguunus hin gahu. Garuu kan ammoo of eeggachuu qabdan. Ijoolleen keessattuu shamarran mana kontiraataa jirtan jechuudha. Bakka mana kontiraataa jirtan yoo barbaadani
ijoollee warra kontiraata jirtu nama irraa ergattu nama amanamaa nama maatii isaanii warri isaanii beeku akkasitti ol barsiistanii wantoota akkasii san irraa ergachuu dandeessanii jechuudha. Nugaa dubbachuu ana ijoollee Saawudii jirtan yoo jiraattan ijoollee Saawudii keessa jirtanii namarraa ergattan abda yoo jiraatanii mucaa Afrikaa kan amanu kan maatiin koo beeku jechuun maatiin bira hojjedhu beeku kan akkasuma paaspoortii qabu nama beekamaadha paaspoortii qaba haadha manaasii qaba kan akkasiisanirraa yoo ergachuu barbaadan keessan dubbisuu dandeessanii nama amanamaadha jechuudha. Riyaad keessa jiraata nama amanamaa nama baay'ee gaariidha jechuudha. Dhugaa dubbachuufani hedduu tokkoon isa kabaja jechuudha. Birrii hanga feete soo bira kaawwattee yookiin erga jette si erga jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warroota akkasiisa irraa ergachuu yaala malee namuma hin taane irraan akkanumaan ijoolleen ala jirtullee balu si erga jette birrii kee kan qisaasti. Keessattuu ijoollee ala jetturraa hin ergatin qarshii kee hin ergatin siin jedhanatu siin jedhe qarshii kee hin ergatin waan baatee beeku qabda kaayyoo baatee beeku qabda karoora baatee beeku qabda. Okay, kanaafuu adaraa keechan of eeggadhaa. Qarshii keessan namuma hin taane irraa hin erginaa. Namuma hin taane irraa hin erginaa. Dhugaa rabbi har'a garaana nyaatte birrii irraa nyaatanii raatanii kuun bilootii godha kuun immoo kun bilootii godhaa kun nungeenye jedhee sobee waan adda addaa itti fuffunaana jechuudha. Maalidhaa fi kuni cubbuudha. Homaa haqqi nama homaa siin godha. Har'aa sitti fakkaata malee addunyaa argisaa tanaa sitti fakkaata malee homaa siin godha. Dafqi namaa si guba malee siin qabbaneessu ishee homaa siin godha. Keetuma xiqqoo dalagattee humna keetiin jiraattu kana gaayyaadha. Kan namaa irra qarshii kan namaa miiliyoona argachuurraa qarshii namaa hattee yookiin miiliyoona argachuurraa kan kee kuma takka gartee kuma takka yookaan birrii lama birrii sadi isaan dalagattu isa tosee caala. Maaliif jireenya addunyaa gantuudha. Gantuu kana keessatti immoo waan hin taane hojjetina boru gaafatamta. Har'a homtuu si gaafachuun har'as gaafachamuu dandeessa salphachuu dandeessa guyyaa tokko yoo qabame. Garuu kanarra immoo guyyaa mana jireenya kee dhaqxe fuula Waaqayyoo duratti inuma salphatta. Inuma gubatta. Akka immaani yookiin shamarran xaarrattee dafqashii xuruurtee itti fatamtee itti nyaata dhabdee itti beeloftee ati immoo dafqashii san nyaatte Waaqayyo si gaafata guyyaa san. Gaafin isa bira jira. Kan namni homaa nama gaafatu garuu kan si gaafatu Waaqayyo qofa dafqa namaa jechuudha. Hin dhiisu hin badu dafqi namaa eessumatti illee hin badu jechuudha. Har'a addunyaan har'a si gaafachuu baatu boru si gaafata waan ta'eef. Kanaafuu dafqa namaa nyaachuu hin barbaadinaa. Dafqi namaa homaa namaan godhu warroota akkanaa kanarraa warroota birrii namaa taalalanii waan akkasii jedhan kanarraa of qusadhaa isin jedha obboleewwan koo kun dhaamsa kooti. Akkasuma dhaamsa obboleettii keenya illee dhageessanii jirtan. Nama hin taane irraan qarshii kee ergatin. Bakka fakkeenyaaf ijoollee xalabaa jirtuun nama gaariirra yoo argattan warroota akkasiisa irraa ergadhaa. Maaliif amma dhugaa dubbachuuf of kootii jechuudha. Ani namticha kootu beekaa lakkoofsa isaa qaba isa tutti naa kenna isa dhaqeetti kenna wal beeku koo bakka kanatti jedhee isa dhaqeetti naa kenna qabamuu hin danda'an qabama ka sekondiitti qabama doo waanuma tokko birrii kiyya dolchi takka dabse sekondiitti qabama jechuudha. Maaliif namticha beeka waan ta'eef isaarraa na arge. Kanaaf wanta akkasii yoo ta'e namni maatiin keessan beeku beeksisaa maatii keessan paaspoortii yoo qabaate akkasuma waraqaa eenyummaa yoo qabaate akkasitti maatii keessan beeksaatiin maatiin keessa irraa ergadhaa malee nama kolkollee akkanumaan hiriyaantii akkas taate jettee irraa ergattee ofiin dafqa kee nyaachisin ilmi namaa hin amanin bineensa bar garuu gaafa immoo maatiin sun beeke maatii sun sekondiitti baasala sekondiitti baasu jechuudha. Biyya ormaa akka biyya keenyatti muti jechuudha. Bakka takka waan takka gootee bahuu hin dandeessu biyya kana keessa jechuudha. Moobaayilii nama takka hattee bahuu hin dandeessu biyya kana keessa jechuudha. Bakka itti si qaba jechuudha. Kanaafiyyuu warra akkasiitirraa ergadhaa malee kolkollee wayyaatee dhuftee yookiin immoo shamarra takka koottoo baluu adarraa hin gadhiisin jettee keessattuu shamarri alaa hin amanin. Shamara alaatis ta'e dhiira alaatis ta'e hin amanina. Ka alallee jirtu dhiirri yoo paaspoortii qabaattee akkasuma maatii kee beeke dhufee maatiin keetti sii kenne qofa. Yookiin immoo miseejiidhaanis kas maatiin kee irratti si ergila. Waraqaa qabu eenyummaa isaatii waa hunda isaa fudhatanii jiru isaan akkatti si erguu si wayya jechuudha. Innaa ofiin nyaachisina adaraa keessan obboloota koo. Kanaafuu nama akkasiitirraa ergadha adaraa keessan obboloota koo waliin tuffatina haasa'a namaa kana dhaggeeffadha. Hattoonni baa'attee jirti. Hattoon shamarranillee hattoon dhiirallee baa'attee jirti. Dafqa keessa nyaachuudhaaf kan mataa ituma dafqa keessa nyaachuudhaaf sisi'aa weeqatu jira. Keessattuu ijoolleen addisii yookiin haarawaa dhuftan kun of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha obboloota koo.
yoo gaafii kan qabaatanis ta'e gaafachuu dandeessanii ana akka beekumsa kootitti yaada kootitti sin gorsee jira maaliif har'a akkuma kiyya dafqitee itti dadhabdee itti dafqitee mana jireenya biyya normaa hin beeka akka taffidu hin beeka akka hirriba kiyyatti dhabee halkanii guyyaa daa'ima gandaa guddisu nan beeka garuu akkuma san akkuma an akkatti cinqamu kana atis itti cinqamta waan ta'eef akkatti nyaattamtu tokkoyyuu hin fedhu jechuudha maaliif dafqa keeti itti bashannanteeti miti kan fidde itti dafqitee itti fatamtee itti gabuu bultee daa'imti arbaa si'ifattee shinti beeti arbaa dhiqxee qoshashaa isaanii miicitee mana isaanii kosii haxxeeti kana hunda gooteeti inni kanaafiyyuu of eeggannoo godhadhaa adaraa keessan obbolee tokko nama gaarraa ergadhaa qarshii keessa yoo ergattanillee nama wantaan irraa ergatina namni sun nama akkamii jedha maatii keessan beeksisuu yaada warra bira jirtan jechuudha anna akkasii siniin jedha akkasuma immoo warri gaafiin irraa qabdan yoo jiraattan koominteetti barreessuun dagatina nagaa ta'aa fayyaa ta'aa sinin jaaladha kanarra maal godhule maaliin gorsi baa'atee farreetti fe'amu maal jedha oromoon keenya kana caalaa kaayoo babbaa'ate wanti goonu hin jiru waluma gorsina kan galeef hin gala kan hin galleef maal gochuu dandeenya miti isinin jedha akkasii obboloota koo nagaa naa ta'aa fayyaa naa ta'aa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnee immoo wal bohaarsinutti kanuma nagaa naa ta'aa akkasuma warroon immoo chaanaa kiyyaa faaraa taatanii laayikii gochuu sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha galatooma horaa bulaa qeeqaa fi yaada qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabajaa nagaan naa tura ishii uummata qorsa